Tole maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftanii ani barsiisaa Eebbisaa Margaadha. Guyyaa irraa keemistirii kutaa 9ffaa boqonnaa 5ffaa chemical bonding kan jedhu waliin ilaalla. Part 1 chemical bonding kan jedhudha. Unit 5 chemical bonding. The unit contents in this chapter can be chemical bonding, ionic bonding, covalent bonding and metallic bonding kan jedhanidha jechuudha. Kanneen kun mata dureewwan gurguddaa boqonnaa kana jalatti hammatamanii jiran waan ta'aniif isaan kana sirriitti kan barannu ta'a akka waliigala boqonnaa kanaatti jechuudha. Unit learning competence yookiin immoo boqonnaa kana xumura irratti yookiin immoo hubatamuudha kan qaban yaadotni waliigala boqonnaa kana. Discuss the formation of ionic, covalent and metallic bonding. Dhumarratti kanneen discuss gochuu yookiin immoo sirriitti ibsa bal'aa ta'e kennuufii qabna jechuudha. Ionic, covalent dhaa fi metallic bonding dhaa fi the other is explain the general properties of substance containing ionic, covalent and metallic bonds. General property yookiin amala waliigala substanceotni ionic, covalent dhaa fi metallic bondii of keessaa qaban agarsiisan jechuudha. Fakkeenyaaf amalli ionic compounding qabu yookiin immoo compounding bond ionic ta'e of keessaa qabu fi kan covalentin qabu fi akkasuma kan metallic garaagarummaa waan qabaniif isaan kana sirriitti property yookiin amaloota isaanii kana ni ibsina jechuudha. Develop the skill of drawing electron dot or Lewis structure for simple ionic and covalent compounds. Asirratti electron dot yookiin immoo Lewis structure simple ionic if covalent sirriitti dandeettii ibsuu qabaachuudha qabna jechuudha. Yookiin draw gochuu structure yookiin caasaan compoundota kana akkamittiin akka uumamuu danda'an draw gochuu yookiin immoo kaasuu suura isaanii bifa kaasuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf dhumarratti kanas ni barra ni hubattu jedheen mana. The other is about describing the origin of polarity within the molecules. Here is how we can describe the polarity, where polarity comes from in a molecule. Yeroo akkas jennu origin yookiin ka'umsi yookiin maddi polarity ta'uu molecuulii tokko maal akka ta'e sababni polaritiin uumamu maal akka ta'e ni barra jechuudha molecuulota keessatti. Today we will see about the part 1 chemical bonding. Chemical bonding maal akka ta'e sirriitti ni hubanna. So may specifically yookiin immoo addatti kaayyoon mata dureen kun qabu akka kana garii ta'a. At the end of this lesson you will be able to define chemical bonding. Chemical bonding define gochuun qabna. The other describe why atoms form chemical bond. Maaliif atomotni akka chemical bondii uuman sirriitti ibsina. Explain the term ion. Ioniin maal akka ta'e sirriitti ibsuun ni qabna. Elucidate the formation of ions by giving example. Formation ionii tokko yookiin ionic compound or ionic bonding tokko akkamitti akka uumamu example kennuudhaan sirriitti ammas ni ibsina jechuudha. Inni biraan define ionic bonding. Ionic bonding maal akka ta'e sirriitti ni ibsina. Describe the formation of ionic bonding. Akkamittiin ionic bonding akka uumamus sirriitti dhumarratti ibsuun kaayyoo guyyaa irraa yookiin barannoo keenya mata duree irraati jechuudha. Okay, here is the material world in which we live is changing from time to time. It's changing from time to time. This is due to the fact that nature is associated with innumerable chemical and physical changes. Materialonni naannoo addunyaa yookiin immoo addunyaa kana keessa jiran waliigalli bakki nu jiran yookiin naannoo keenyatti nuti arginu kun yeroo yerootti ni jijjiiramu. They are changing from time to time. Maaliif jijjiiramuu danda'u? Sababiin isaa sababii waan qabatamaa uumama keessatti yeroo baay'ee yookiin harki guddaan isaanii jijjiiramoota akka keemikaalaa fi akka fiizikaalaa sababa geggeessaniif jedha. This is due to the fact nature is associated with innumerable, that means very large, it means chemical and physical changes.
jijjiiramoota kana waan geessisaniif jechuudha. Sababiin maal ta'u jijjiiramuu or changing from time to time of the material world is due to innumerable chemical and physical changes. Sababa jijjiirama fiizikaalaa fi keemikaalaa wantoota irratti uumamuu danda'uufidha jechuudha. What is chemical change? Ammoo sababa keemikaalaa fi physical change jennee waan jiruuf chemical change maal akka ta'e sirriitti hubannu. Chemical change occurs due to change in the composition of the element from which materials made of. Jijjiiramni keemikaalaa kun kan uumamuu danda'u yeroo qabiyyeen elementii tokko materiaalii tokko hojjechuudhaaf yookiin immoo uumuudhaaf fayyadu tokko gaafa jijjiiramu jechuudha. That means element from which materials made of if changed chemically change can be then occurred. So chemical change is due to the change in composition of element from which materials made of. Elementiin materiaalii tokko hojjechuudhaaf fayyadu tokko jijjiirama jechuun immoo yookiin immoo bakka waa biraan bakka bu'ee jechuun jijjiiramni sun chemical change ta'a jechuudha. Inni biraan atomiidha. Atomy is the smallest particle of the matter which takes part in chemical reaction. Atomy jechuun bu'uuradha waan hundumaatiif waan ta'eef mee atoomiin jalqaba maal akka ta'e sirriitti hubannu. Smallest particle wanta hundaa gaditti baay'ee particle xiqqoo taatedha jechuudha. Maal taate of materii keessa wanti baay'ee xiqqoo jedhamtu atoomiidha jechuudha. Which take part in chemical reaction. Wal nyaatiinsa keemikaalaa keessatti bakka fudhatti yookiin immoo geggeessuudhaaf fayyaddi jechuudha. Inni kan biraan molecule is the smallest constituent particle of substances which an independent existence and which represents the properties of respective element or compound or in general substance element or compound or substance. Molecule immoo smallest party yookiin constituent xiqqaa ta'e independent property or characteristics kan qabu kan atom elementi yookiin compound keessatti argamu jechuudha. That means amma fakkeenyaaf materiaalii yookiin compound yookiin immoo elementiin tokko as keessa jira jennu as keessa kan jiru kuni elementiidha yoo jenne yookiin compound yaa jennu mee fakkeenyaaf water molecule dha jennu kun bishaanii jennu yeroo kana this is composed of many particle of or molecule of water. Molecule waterii hedduu ta'e irraa kan ijaaramedha jechuudha kun yeroo kana tokkoon as keessaatii molecule waterii tokkoon ishee kun H2O kan bakka buutu yoo taate kun molecule of water jedhamti. Tokkoon waterii kana kan hydrogenii lama oxygenii tokko qabdu kun amala maalii guutummaa bakka bu'uu dandeessi? Waterii kana as keessa jiru kana hunda isaayyuu amala fakkaachuu qabdi jechuudha. That means characteristic yookiin independent existence kan qabduu fi propertiin ishee compoundii kana guutummaa ibsuu yookiin fakkaachuu kan dandeessu yoo taate molecule jenna jechuudha. Yeroo kana molecule jenna. Where atom is the smallest particle of matter. As keessatti atomiin oxygenii, atomii hydrogenii yookiin immoo smallest party ta'uu danda'a jechuudha. Smallest party amma fakkeenyaaf moleculein carraa maal ta'uu qaba jechuudha. Carraa atomii ol ta'ee argamuu ni qaba jechuudha. Yeroo kana kanaaf sirriitti warreen kana lamaan atomii fi moleculee garaagarummaa isaanii sirriitti hubachuu qabdu. Here is octet rule. Octet rule. American chemist Gilbert Newton Lewis or this 1875 up to 1946 used this observation to explain types of ions and molecules that are formed by other elements. His explanation is called or known as octet rule. Namni American chemist ta'e tokko ibsa ta'e kenna bara isaa keessatti maal irratti
type of ioniidhaa fi molecule irratti ibsa ta'e kenna. Ibsisaa kunis octet rule jedhameetu kan beekamudha. Octet rule kan akkamitti state godhe yookiin ibse the octet rule states that atoms tend to form compound in ways that gives them 8 valence electron and thus the electronic configuration of noble gases except helium. Atomiin tokko jedhaan atomiin tokko compoundii gaafa uumtu yookiin atoms tend to form compound in the way that gives them 8. Adeemsa yookiin akkaataa itti balance electron ishee 8 ta'uu dandeessu. Adeemsi yookiin immoo akkaataa isheen ittiin 8 balance electron ishee 8 taasistu adeemsota adeemsa elektiroonii kennu yookiin fudhachuu yookiin immoo share gochuudhaani kun balance electronii electronic configuration kutaa boqonnaa afraffaa keessatti sirriitti hubattanii jirtu. Kana gaafa jennu rabsaa elektiroonii ishee keessatti elektirooniin atoomiin tokko adeemsi isheen outer electronii yookiin immoo valence electronii ishee 8 taasifattu kun octet rule jedhameetu beekama jechuudha gabaabaadhumatti. Except for the noble gas that is helium adeemsi isaanii ittiin outer electron isa 8 taasisan kun adeemsa electron configuration noble gasii taasifachuu jedhame beekama karaa biraa helium irraan kan hafe. In the preceding unit we have discussed about the valence electron of the atoms of elements in each group. We discuss about the valence electron of atoms in each group and the predictable balance electron maal akka ta'e sirriitti hubannee jirra boqonnaa afraffaa keessatti jechuudha. Electronii outer shell irratti argamu yoo ta'u outer shell electronii kuni amma fakkeenyaaf kun nucleus yoo ta'e kun first shell kun second shell yoo ta'e inni alarra jiru kun outer shell jedhama. Outer shell yookiin immoo maqaasaa valence shell jennee waamna jechuudha. Valence shellidha kun immoo inner shell ta'a jechuudha yeroo kana. So adeemsa octetii keessatti octet rule keessatti outer shelliin kuni electronii 8 electronii yoo kan qabu ta'e noble gas configuration jenna. Sana taasisuudhaa fi electrononni tend to form compound in which gives them 8 electron is called octet jedhamee beekama jechuudha. The valence electron of all atoms are in between 1 up to 10. Kana jechuun valence electronii yookiin immoo valence shell irra electroniin argamtu valence electron jedhamti. Valence electron jedhamti. Number of electroniin valence kana yookiin immoo valence shell electronii kun tokko ta'uu ni danda'a. Then up to 8 tokko hanga 8 carraa ta'uu qaba jechuudha. Yoo 8 ta'e octet rule yookiin immoo octetii guuteera jedhama. Kana jechuun noble gas configuration wajjin wal qixxeetaa jechuudha. Example elementotni noble gas ta'an outer shell isaanii irratti electron 8 qabu. Kanaaf hanga sana guute jechuun octet rule yookiin immoo seera octetii yookiin seera 8 jechuudha. Octet kan jennu seera 8 guute jechuudha. Most elements follow octet rule in chemical bonding. Chemical bonding keessatti boqonnaa kana keessatti yeroo atomonni walitti dhufuudhaan atoms tend to form compound. Compoundii atomonni walitti dhufanii yeroo kana maalumu gaafa walitti dhufan octet walitti dabalamuudhaan octet rule guuttatu jechuudha. Having a total of 8 valence electrons ensures that an atom is stable. Yoo valence electroniin elementoota yookiin atomota walitti dhufan kana 8 yookiin 8 ta'e maal ta'u jechuudha? Stable ta'u jechuudha. This is the reason why noble gases electron valence electron shell of 8 electrons are chemically inert. They are already stable and tend not need to transfer electron when bonding with other atom in order to be stable. Sababini outer electron isaanii yoo 8 ta'e stabilidha nuti jenneef yookiin nu jechisiisuuf
valence electroni noble gazi gaafa ilaallu valence electroni isaanii yookiin immoo outer shell isaanii irraa electroni 8 qabu. Isaan kuni amala uumamaan isaan qaban tokko amala adda isaan taasisu chemically inert kan ta'an walitti dhufuudhaan elementoota biroo wajjin walitti dabalamuudhaan reaction yookiin immoo walitti electroni transfer sin godhani electroni qoodachuudhaafis yemamoo miti jechuudha. They are inert. So kun maal ibsa jechuudha? They are to be stable ta'uu ibsa jechuudha. Stabilidha jechuudha yeroo akka kana ta'ani. Warreen kaanis akkuma kana elementootni yookiin atomootni biroo akka warra noble gaasii kana stable configuration yookiin immoo outer isaanii irratti electroni 8 yoo guuttatan stable ta'u. Gaafa sana immoo maal ta'uudha? Elementoota biroo wajjin walitti yoo combined aan carraa sana argachuu danda'u jechuudha. Then however there are exception to this rule. Exception only ni jiru jechuudha. Maybe some of the atoms when combined together they do not achieve 8 electron on their valence shell. Kana jechuun valence shell isaanii dirqama 8 guutuun yeroo itti dhiisu ni jira jechuudha. Exception jedhamu warri kun immoo example hydrogen dhaa fi helium ilaallu. Hydrogen the other helium. Helium kun tokko qaba hydrogen kun immoo lama qabdi. Rabsaan electroni kana nucleus isheet irratti first shell irratti electroni tokko qabdi. Kun immoo nucleus yoo ta'e first shell irratti electroni lama qofa qaba. Amma hydrogenin elementi biraa wajjinis walitti combine taatu haadhisus carraa isheen 8 ta'uu reeriidha jechuudha. Amma yoo elementi biraa ta'e hydrogen biraa wajjin hydrogen fi kana jechuun hydrogen lama yoo walitti dhufanii bondii kanuman ta'e electroni isaanii waliin qooddatanii jechuudha. Hydrogen tokko fi hydrogen biraa gaafa waliin qooddatan electroni lama qofa qooddatama jechuudha. Then after isheen kun carraa electroni lama taasifachuu waan S2 taasifatti malee 8 taasifachuu tasuma dandeessu jechuudha. Then yeroo kana bifa kanaan hydrogen molecule kun stable ta'uu ni dandeessi, but not achieve 8 electron or not achieve octet rule. And also for helium is akkuma kana jechuudha. Rabsaan electron ishee 1s2 dha. 1s2 jechuun immoo electronin outer shell ishee ta'e inner ishee kanuma jechuudha. Even yoo utuma electroni kana qooddatti jiraatte illee carraan electroni 8 geessifachuu ishee hin jiru jechuudha. But electronic configuration kun stable dha jechuudha. Stable configuration of gaadha jechuudha. Kana jechuun electroni qooddachuus kennuus fudhachuus hin barbaadu jechuudha. That means amma barbaadu yookiin immoo fedha ishee guuttattee kan jirtudha. Kanaaf walitti dhufeenya uumuu hin feene jechuudha. Heliumiin walitti dhufeenya uumuu kan hin feene ofiin jiraachuu kan barbaadu jechuudha bifa kanaatiin. So they are known as exception to octet rule. Octet rule dhaa fi exception jedhamanii beekamu warreen akka kanaa kun. How could atoms satisfy the octet rule? Atomiin akkamitti octet rule satisfy gochuu danda'a yookiin immoo guuttachuu danda'a kan jedhudha sitti kan ilaalu. There are 3 ways in which atoms can satisfy octet rule. Maloota yookiin karaawwan sadiidhaan atomiin octet rule satisfy gochuu danda'a. The first one is by losing their own valence electron valence isaa loss taasisuudhaani. Amma fakkeenyaaf sibiilota yeroo baay'ee especially metalonni amala akkasii qabu. Metals valence electronin isaanii yoo tokko yookiin lama yookiin sadii ta'e isaan valence kan isaanii electronii mataa isaanii lost gochuu danda'u jechuudha. Kana jechuun kan birootiif kennu jechuudha. The second is about gaining valence electron from the other. Gaining valence electron from the other, opposite of the first one, opposite of losing their own. Gaining valence electron from the other is another way to satisfy octet rule. This can be for non-metals.
neen meetaalonni amala akkas taatee kana uumuu ni qabaatu jechuudha. Yeroo kana elektiroonii mataa isaanii irratti elektiroonii biraa tokko balance elektiroonii elementii biraa irraati ofitti fudhatu jechuudha. Inni carraan sadaffaan sharing their valence electron with the other. Sharing their valence electron with the other. With the other. From the other. Losing their own. Okay, try to differentiate them. Isaan kana sirriitti adda baafannu. Warreen kun immoo yeroo baay'ee kun neen meetaalotadha jechuudha. Gariin sibiilaaf akkasumas sibiilonni amala kana ni uumu jechuudha. Metals and metalloids, neen metals and metalloids yoo jennu warreen kana metalloids. And non-metals. Okay. To become stable, atom of metal tend to lose all of their valence electrons, which leaves them an octet. Example, metallonni valence electron isaanii lost gochuudhaan yookiin hunda valence electron isaanii lost gochuudhaan maalitti hafu they leave with an octet. Example isini afudadhu. Me amma sodium atomiin ni jira. Sodium atomiin 11 qaba. Rabsaan elektiroonii isaa 2 8 tokkodha jechuudha. Yeroo kana valence electroniin sodium meeqa? Tokko jechuudha. This is inner shell electron yookiin immoo electronii shellii keessa irra jiranidha warri kuni. Kanaaf valence electroniin ishee kana jechuudha. Yeroo kana lost godha jechuudha. Bakka biraatti metal tend to lose all of their valence electron. Then sodium loses electron. So sodium equal to 8. Then one of its electron is lost now. One of its electron is lost. Then because it lost one electron, it form 1 plus or sodium plus. Okay. Here it is electronic configuration is now fulfill octet 2 8. Now this is the outer electron. If this is nucleus, this is first shell 2. This is the second shell, it is 8. Now sodium fulfill octet when it lost one electron, like this one. For example, sodium, this is akkuma nama isinitti hime jechuudha. Amma kuni waa'ee sodiumii kana ta'u 2 8 tokko qaba ture. Bifa kanaatiin 2 8 irratti gaafa deebi'u octetii guutee jechuudha. Atom of non-metals in another way. Amammo atomiin non-metal ya fudhannu. On the other hand, tend to gain electron in order to fulfill their valence shell with an octet. Asitimo non-metalini tend to gain godha jechuudha. Electron balance maal godha ofitti fudhata yookiin immoo ofitti dabalata jechuudha. Example tokko isin yaa fudhadhu. Asitti oksijiinii fudhanna. Oksijiiniin amma electronic atomic number isaa 8, rabsaan isaa 2 6 jechuudha. Amma rabsaan 2 6 electroni oksijiiniin qabu kun it has possibility to be, or it has more energy to attract or tend to gain electron to itself from the other. Kanneen biroorraati elektiroonii kanatti dabalachuudhaafi yaalii taasisa jechuudha. Yeroo kana elektiroonii 2 ofitti fudhatee 2 magaa oksijiinaa jedhu. Oksijiin 8 rabsaansaa 2 8. Maal taasise? Elektiroonii 2 tu elektiroonii gain godhee jechuudha. Tu elektiroonii gain gaafa taasisu rabsaansaa meeqa ta'e jechuudha? 2 8. Now this is octet guuteera jechuudha. Octet rule guute jechuudha. How many electron it gain? 2 electron. Then asirratti 2 minus barreessina. Electronii 2 gain waan godheef 2 jenne minus barreessina jechuudha. Bifa kanaatiin
octet guutuu ni danda'u neen meetaalonni maal gochuudhaan by tend to gain by gaining, whereas metals tend to lose their valence electron. Here is to attain 8 valence electrons, oxygen must gain 2 additional electrons in its valence shell. Is similar to this one. This is therefore will change its electronic configuration, that is to 8, which fulfill an octet. Oxygen is, however, can do this by sharing it is 2 valence electrons with 2 electrons from another atom, which is known as sharing of electron. Inni biraa tokko amma oxygenin electroni gainii gochuu qofarratti otoo hin taane it can also achieve an octet by sharing of electron to achieve 8 or to fulfill octet rule. We will see how it can be. Amma isa kana deebisanii ibsuudhaaf mala biraa keessaa inni tokko mala sharingidha. Sharing of it is valence electron with the other. Valence electron isa tokko ka birootiif share gochuudhaani. Not only oxygen, different metals can share their valence electron to achieve an octet. Me oxygen ya fudhadhu sinii fi oxygenini valence electron ja'a qaba jedheera, lama ja'a. Yeroo akkas jennu as keessaati electroni lama ka birootiif gaafa qoodu oxygen akkuma kana jiru 8 jechuun lama ja'a qabu tokko wajjin walitti dhufe me valence electroni kana doti yookiin immoo tuqaadhaan fayyadamee sinii ibsu. Amma representation oxygen keessatti valence electroni kana qofa fayyadamnuuf tuqaa tokko lama sadii afur shan ja'a. Eshi anammas kan biraa me kanaa fi oxygen biraa tokko ammas valence electroni kan shared ta'u yookiin immoo transferred ta'u beekuu kan qabdanii kan share ta'u valence electron da, kan gain tend to gain ta'us valence electron da, kan tend to lose ta'us valence electron waan ta'eef mee kanarratti xiyyeeffannu. Yeroo kana oxygenin electron akkuma carraa gain gochuudhaan kana 8 taasisachuudha akkuma danda'u amma asirra jira tokkoon isaanii kun carraa yookiin electronic gain gochuudhaan 8 taasisachuu akkuma qaban electronic qaban kanas qooduu ni danda'u jechuudha. They are tended to or ability to share their valence electron to achieve an octet. Example, amma tokko kana utuu ka'ee qoodee isa kana waliin meeba electroni tokko inni kunis haa fayyadamu. Lamaan isaanii waliin haa qoodatan. Yeroo kana inni kunis ni fayyadama, inni kunis ni fayyadama. Kana jechuun ni lakkaawwata jechuudha. Asitti immoo kan biraa valence electroni isheen kun immoo me electroni biraa tokko asii ammas akka kanatti haa qoodatan. Then how many electron this oxygen has? 1 2 3 4 5 6 7 8. So it achieve 2 and 8 or it achieve octet. This also 2 8 and by sharing of electron they can achieve an octet also. Okay, this is about ionic bonding. Ionic bonding is one of the type of chemical bonding, whereas from its definition, chemical bonding is the attractive force. It is the attractive force which join or combine atoms together in a compound or in a molecule. Isa jalqabumarraati chemical bonding jechuun humna hidhoo yookiin harkisoo gidduu atoomotaa yookiin moleculoota compound keessatti yookiin molecule keessatti walitti hidhuudhaaf fayyadu yookiin immoo walitti qabee jiraachisu jechuudha. Walumaa galatti hiika gabaabaan kennuufi so achi keessaa chemical bonding bakka gurguddaa sadiitti qoodna jechuudha. Chemical bonding bakka sadiitti qoodamu isaanis ionic bonding jedhamu, inni tokko inni biraan covalent bonding jedhama, inni sadaffaan biraan metallic bonding jedhama jechuudha. Metallic bonding. So kanneen kun sadan
chemical bonding jedhamu jechuudha. Chemical bonding or intermolecular force, intramolecular force jedhamu, intramolecular kesso compound tokko yookiin immoo within a given compound or molecule keessatti exist kan godhanidha jechuudha. Kabraatiin immoo akkuma chemical bonding kana intermolecular forces kan jedhani jiru. Isaanis immoo between molecules and between compounds attraction can be known as interattraction or intermolecular forces, but this one are intramolecular. They exist or join together atoms or molecules within a compound or molecule. From those, ionic bond is one of them. Let us see this one. In this preceding section, we will discuss that for atoms to become stable, they need to gain loss and share their valence electron. This losing, gaining, and the sharing of electrons by atoms lead to chemical bonding. Ammagaan electroni gain gochuudhaan yookiin loss gochuudhaan yookiin share gochuudhaan atomonni valence electroni isaaniidha jechuudha. Kan isaan loss or gain or share godhanii maalumu chemical bond uumu jechuudha. Then they lead to form or making chemical bond. The result of chemical bonding will be the formation of molecules or compounds having different chemical and physical property. Amma yeroo chemical bonding kun uumamu bu'aan yookiin wanti nuti argannu moleculeota yookiin immoo compoundota different chemical and physical property qaban ta'u jechuudha. By sharing, by gaining, losing, and by sharing, chemical bond can be formed. Chemical bonding for tumama. Chemical bonding kun, if it formed by gaining and losing, if it formed by sharing, the property or chemical and the physical properties of the molecules or compounds can be different from one another. So in this section we will going to discuss about the formation of ionic bonding. Mee amma ionic bonding as keessatti akkamitti akka uumamu sirriitti ni hubanna na hordofa. Formation of ionic bonding. Akkamitti ionic bonding uumama? What is ions first? Ioniin maalidha? Ions mee keeytermii keenya kan taasifannu ioniyaa ta'u. Ioniin maalidha? Jalqaba maal ilaallee turre? Atomii ilaallee turre. An atom is the basic unit of matter that consists of a dense nucleus composed of positively charged proton and neutrons, which is surrounded by a cloud of negatively charged electron. Isa kana boqonnaa sadaffaa keessatti barattaniitu jedhee abdiin qaba. Atomiin tokko yookiin takkichi of keessatti maal of keessaa qaba? Nucleusii fi nucleusii positively charged ta'ee very dense ta'ee fi cloud of electron yookiin immoo duumessa electronii kan naannoo nucleusii bakka bal'aa qabatee jiru jettanii akka barattan abdiin qaba. Nucleusii keessa maaltu jira? In nucleusii keessa protoniidhaa fi proton and neutroniin akka jiran hubattaniitu. As outer irra yookiin immoo cloud of electron kan jedhamu yookiin outer shell kana keessa immoo electrononni akka jiran. Electroniin kunis negatively charged akka taate, nucleusiin amala waliigalaa positive akka qabu hubattanii jirtu. So as keessatti atomiin waliigalatti kana qabaachuusaa erga hubanneetti jiraanne, an atom possessing same number of proton and number of electron. Atomiin tokko elektirooniidhaa fi prootonii walqixxee ta'eedha kan inni qabaatu jechuudha uumamaan. So yoo bifa kanaan elektiroonii fi prootonii walqixxee kan qabu ta'e electronically neutral atomii ta'a jechuudha. Neutral atomii sababiin isaa baay'inni prootonii positive ta'eef baay'inni elektiroonii negative ta'e walqixxee ta'e jechuun neutral ta'a jechuudha.
ammi positive fi ammi negative isa wal qixxee gaafa ta'u neutralii nuuf kenna. However, if total number of electron does not equal to number of proton, the atom has net positive or net negative electrical charge. Amma osoo baay'inni prootonii fi baay'inni elektiroonii kan wal qixxee hin taane yoo ta'e waliigalli atomii kana maal ta'a jechuudha? Electrically charged ta'a jechuudha. Charged or ionic qabaata jechuudha. Ionic qabaata based on number of electron or proton which is greater than the other. Amma ga baay'inni atomii sana keessa jiru elektiroonii caala yoo ta'e protonii caala yoo ta'e jenneetu sirriitti hubanna jechuudha. Yoo protonii isa positively charged tu caala ta'e waliigalli atomii sana positively charged ta'a jechuudha. Yoo elektiroonii isa negatively charged tu partii atomii sana keessa jira ta'e garuu negatively charged ta'a jechuudha waliigalli atomii sana jechuudha. Kanaafi chargiin atomii tokko baay'ina protonidhaa fi baay'ina elektiroonii walitti dahuudhaan kan argannu ta'a jechuudha. So any atom or molecule with net charge either positive or negative is known as ion. Amma gaa isiniif gala jedhee akka abdiin qaba. Atomiin yookiin moleculein tokko net charge yookiin positive yookiin immoo negative kan qabu yoo ta'e yookiin positive yookiin negative kan qabu yoo ta'e ion jedhama jechuudha. That ion is positive ion or negative ion. Positive or negative ion. So the positive electric charge of proton is equal in magnitude to the negatively charged electron. Therefore, the net electric charge of ion is equal to number of proton minus number of electrons. Net electric charge in number of protoni irrisu number of electroni taasisna arganna jechuudha. Amma fakkeenyaaf atomiin tokko soodiyemii fudhadhu. Soodiyemiin 11 qaba. Nucleasiin yookiin protoniin kana wal qixa number of atomic number waan ta'eef meeqadha? 11dha. Number of electroniin kana protoniin kana waan ta'eef soodiyemiin charging qabu negativis positivis waan ta'eef elektiroonii isaa yeroo kana wal qixa 11dha jechuudha. Yeroo kana amma immoo charging kana maga minusidha kuni kun plusidha. Charging net charging kana plusii 11 ida'u minusi 11 kana jechuun plus minus is minus then plus 11 minus 11 is 0. So net charge of sodium is now 0. So it is neutral atom. Now what about if sodium is like this one? Now number of proton is not changed, it is permanent, it is equal with atomic number of a given atom. So proton is equal to how many? 11. What is the number of electron? This charge implies that it lost one electron. Then from equal number of electron with proton when they are in neutral, but one electron is reduced. Now we have 10 electron. Then what should be the net charge of this one? Net charge is proton minus number of electron. What is our number of proton? 11 minus 10, that is plus 1. So sodium has plus 1. Net charge of sodium is plus 1. Okay, if both of them are equal, but we call they are neutral. Waliigalatti ioni kan jennu kuni ioniin yookiin positive yookiin negative ta'uu danda'a jechuudha. Amma chlorine minus yoo jenne chloriniin baay'inni elektiroonii chloriniin qabu baay'ina protonii chloriniin qabu tokkoon caalee jira jechuudha. Negatively charged electroniin minus 18
positively charged protonii 17 ta'anii gaafa jiran walitti gaafa hidhaman wal qixa meeqa ta'u kuni maayinesa tokko jechuudha. Yeroo kana baay'inni elektiroonii caalee jira jechuudha. Kanaaf chargii uumee yookiin immoo negatiivii yookiin pozitiivii qabaa jechuudha. Amma kun asitti negatiiviidha. Asitti pozitiiviidha. Pozitiivii isaa ta'uu either tokkoma isaanii as keessaa yoo qabaate maal jedhama? Atoomiin yookiin moolikuuliin akkasii ion jedhama. Kanaaf maal jenna? Chlorine ion jenna jechuudha. Asitti sodium ion jenna. Ion are highly reactive species. Iononni kun amala reaction uumuu yookiin immoo they are very unstable dha jechuudha. Unstable dha. Reaction uumuu ni filatu jechuudha. Warri wal caalmaan elektiroonii, prootonii, atomii yookiin moolikuulii isaanii keessa jiru reactive jedhamanii beekamu jechuudha. Kanaaf sirriitti hubadhaa. They are generally found in gaseous state and do not occur in abundance on the earth. Baay'inaan kan isaan argaman bifa gaseous formiidhaa fi akkasuma uumamaan earth yookiin abundance uumamaan lafarratti kan qaban hin jiru jechuudha. Baay'inaani factory adda addaatiin uumamu yookiin immoo yoommoo uumamaan kan jiran ta'esi they are rare to be exist on the earth. They are preferring making the reaction or combining with the other. Kanneen wajjin ambrooliin walitti dhufeenya uumuu malee jechuudha. Existing ta'anii jechuudha. Kanaaf isaan kun very highly reactive jedhamu. Ions in liquid or solid state are produced when salt interact with their solvent. Ashabooleen gaafa solvent yookiin waan isaan bulbulu keessatti like different solvent ni jira. Bishaan fakkeenyaaf fudhadhu gaafa bulbulamanii maalumu ion isaaniitti deebi'u jechuudha. Fakkeenya qabatamaa mee calcium chloride jedhu kana calcium chloride kuni solvent isaa keessatti maaliif maal kenna? Calcium 2+ dhaa fi chlorine minus kenna jechuudha. Chlorine minus itti ionota kana kenna jechuudha. So gara maal isaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Ions in liquid and solid are produced when they are interact with their solvent wajjin gaafa interact wal taasisan. They are repelled by the like charge but attract to the opposite charge. Iononni kuni gara kallattii charge faallaa isaanii ta'etti attracted ta'u, gara kallattii charge isaa walii wal fakkaatutti garuu repellii wal taasisu yookiin immoo wal dhiibuu jechuudha. Asitti immoo wal harkisuu jechuudha. Let us see types of ion. Type ionii bakka gurguddaa lamatti yookiin immoo way of classifying maloota ittiin ionii bakka adda addaatti qoodnu bakka lamaan ilaalla. There are two ways of classifying ions in chemistry. This include classification based on type of electric charge that atoms or group of atom possesses. The other is classification based on number of atoms involved in ion formation. Inni jalqaba type of electric charge. Electric charge in isaan qaban positive or negative yoo ta'e jechuudha. Positive or negative ta'uu danda'a jechuudha. Negative, positive. Kanaaf positive yoo ta'e maal jenna? Negative yoo ta'e maal jenna? We will see. Inni kun garuu number of atoms involved in ion formation yoo ionii tokko qofa ta'e jechuudha. Sorry, atomii tokko qofarraa kan ijaaramu ioniin sun yoo ta'e monoatomic ion jenna. Inni biraan poly jenna jechuudha. Mono inde poly atomic ion jennee bakka gurguddaa lamatti asitti ni qoonna. Pooliin lamaaf isaa ol ta'anii jechuudha. Monoon tokko yoo ta'e jechuudha. Example sodium plus monoatomic ionidha. Chlorine minus monoatomic dha. Here chlorine ioniin kan biraa fakkeenyaaf hedduu fudhachuu ni dandeenya. Lithium plus jechuu dandeenya. Potassium jechuu dandeenya. Meetaalii tokko qofa magnesium fudhachuu dandeenya.
then warreen akkasii kun monoatom jedhamu ni beekamu. Polyatomic kan jennu lama sadii irraa kan ijaaraman jechuudha. Ayonii qabaatanii lama sadii kan qabaatanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf SO4 2- amma kun ayonii qaba. Atomii oksijiinii afurii fi atomii oksijiinii salfarii tokko irraa kan ijaaramudha. Ayonii waliigalaa kun hunda isaaniif akkasitti dhaabbatti jechuudha. Kan biraan NH4+ amma kun atomiin as keessa jiru atomii hidroojinii baay'eedha. As keessa naayitiroojiinii jira, waliigalaadha jechuudha. Kanaaf warra akkasii kanaan maal jenna? H3O+ kanas fudhachuu dandeessu. Kaataayoniidha warri kun anaayonii jedhamu. Okay, warri kun poly and monotti qoodna jechuudha. There is classification based on electric charge of atom. We can classify into ions and cations. Ionii fi kaataayoniitti qoodna jechuudha. Electric charge irratti hundaa'uudhaan. What are ions? Amma electric charge gosa electric charge isaan agarsiisan yoo positive ta'e yookiin yoo negative ta'e jedhee jalqaba dubbadheen jira. Yoo positive ta'e maal jenna, yoo negative ta'e maal jenna kan jedhu sirriitti caqasnu. Anions are atoms or a group of atoms that have more electrons than proton. More electrons than proton. So we have net charge, net negative charge. Mee as keessatti baay'inni number of protonii number of electronii gadi yoo ta'e yookiin immoo number of electroniin yoo caale jechuudha. As keessatti number of electroniin gaafa caalu electroniin negative charge qaba, protoniin immoo positiveidha. Kanaaf positive fi negative kana gaafa walitti daanu inni negative baay'eedha ta'ee inni positive xiqqaadha taanaan waliigalli average bu'aan keenya negative ta'a jechuudha. Yeroo kana charge negative arganna. Gosti akkasii kun maal jedhama? Anion jedhamee beekama jechuudha. Example chlorine minus or chlorine ion, iodine ion, sulfate ion, nitrate ion. Warreen akkasii kun warri kun poly ta'uu jechuudha. Warri kun immoo mono ta'uu jechuudha. Akka jalqaba dubbadhetti cations kan jennu immoo atoms or a group of atoms that have more number of protons than number of electrons. So we have net what? Net positive. Waliigala positive fi net electric charge argachuudhaa fi proton minus electron jenneerra as keessatti baay'inni protonii ni caalaa jechuudha. As keessatti yeroo kana baay'inni protonii gaafa caalu net positive ta'a. As keessattis akkuma kana sittis akkuma kana. Then positive kan qaban taanaan maal jenna? Cations jenna jechuudha. So let us see table of cations and anions of some metallic and non-metallic elements. Those are elements. This is elements. Number of proton, number of electron, charge, representation or symbol, number of proton, number of electron, ion. Example, hydrogen. Hydrogen has one proton, then this electron also one. This charge is how many? 0. Because 1 minus 1 is 0. Number of protoni garaagarummaan number of protoni fi electroni walirraa gaafarratan meeqadha jechuudha? 0 ta'a jechuudha. For sodium yeroo kana akkamitti represent goona? Hydrogen bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. Sodiumidhaafis akkuma kana laala. Sodiumiin 11 qaba, protoni 11 kan qabu, hir'isuu electroni 11 kan qabu meeqa ta'a? 0 dha. Yeroo kana charge isaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Akkamitti barreessina? Symbol isaa sodium jennee tuma keenya net charge isaa 0 dha waan ta'eef neutralidha jechuudha. Sodium jennee tuma barreessina. Magnesiumiin protoni 12 qabu, electroni 12 qabu, charge 0. Magnesium bifa kanaan barraa. Eeshi mee gara hydrogenitti adeebi'uti. Hydrogeni protoni 1 qabu fi electroni 0 qabu. Haa fudhannu. Net charge isaa akkamitti argattu? Proton minus electron. 1 minus 0. How many? Plus 1. Protoniin maalidha jenneerra? Plusidha jenneerra. Or positiveidha. Kun immoo negativeidha jenneerra. So lakkoofsa protonii positive tokko irraa 0 gaafa barreessinu positive tokko. So it is sodium ion, hydrogen has positive 1 ion. Okay, here sodium has proton
11 proton, that is positive, and 10 negative or electron. Let us subtract this one, positive minus, then how many? 1. For magnesium, 12 minus 10, 2. Like that. Bifuma kanaatiin yoo hojjettan baay'eema ifaadha jechuudha. Ayooniin isaanii akkamitti eessaa dhufe? Sodium plus kan jennu, magnesium plus 2 kan jennu, aluminium plus 3 kan jennu. Mee fakkeenya kan aluminium isinitti agarsiisu. Aluminiumin protonii 13 fi elektiroonii 13 qabu, net charge isaa 0 dha. Gaafa barraa akkasitti barraa. Kan immoo proton numberiin hin jijjiiramu laala. Sirriitti qixaqasa. Lakkoofsi protonii asittis jiru, asitti eessattiyyuu lost ta'uu hin danda'u yookiin immoo hir'achuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf aluminiumin 13 qabu, baay'inni elektiroonii isaa garuu 10 ta'uu ni danda'a. Garaagarummaa isaan gidduu jiru beekuudhaaf protonii hir'isuu elektiroonii, then protoniin positive 13 kun negative 10 yoo ta'e, kanaafuu positive 3 dha. Aluminium 3 plus jenneetu fudhannaa jechuudha. Yeroo baay'ee aluminiumin kan inni plus 3 dhaan barraa'uuf kanaafidha jechuudha. Sodiumin 7 qaba, 7 fi 7 tanan 0 dha. 7 fi yeroo tokko tokko 10 ni qabaata. Elektiroonii waliigalaa 10 qabaata jechuudha nitrogenii. Yeroo kana plus 7 dha kuni, minus 10 gaafa taasisnu value nuti argannu charge isaa net charge isaa argachuudhaaf 3. Then sodium nitrogenii barreessine kane minus 3 taasisna. Warreen kanis kanuma fakkaatu waan ta'eef sirriitti ilaallu. How do ions form? Ioniin akkamitti uumamaa? Ioniin akkamitti uumamaa? Ions can be formed by ionization. Adeemsa ionization jedhamuun jechuudha. Which is the process of neutral atom loss or gain its valence electron. Adeemsa ionization kun adeemsa losing or gaining dha jechuudha. Adeemsa kana lamaaniin ioniin uumamuu danda'a. Ioniin elektirooniin gaafa kennamu yookiin immoo lost gaafa ta'u yookiin immoo gaafa fudhatamu. Walumaa galatti or generally the electrons are either added to or lost from valence electron of an atom. Valence electronii atomii tokko irratti elektirooniin dabalamu yookiin immoo irraa fudhatamuu ni dandeessi. Yeroo kana maaltu uumama? Ioniitu uumama jechuudha. Fakkeenyuma jalqaba fudhanne irratti ionii elektiroon valensii irratti elektirooniin biraa tokko gaafa dabalamtu minus ta'a jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi elektiroonii lakkoofsa protonii nu jalaa caalti jechuudha. Amma osoo lakkoofsi atomii tokko irraati immoo osoo lakkoofsi elektiroonii yookiin valence elektirooniin inni qabu yoo lost ta'e jechuudha. Lost yoo ta'e kan sokke maalidha? Elektirooniidha. Protoniin akkuma jirutti jira. Elektiroonii hafee fi protonii duraan jiru walitti gaafa idaanu waliigalli isaa positive nu jalaa ta'a jechuudha. Then charge nuti argannu dhumarratti positive ta'a jechuudha. Positive ionii. Yoo gain kan godhu ta'e garuu negative ionii ta'a jechuudha. So generally by gaining and by losing of electron, ions can be formed. The inner shell electron do not participate in this type of chemical interaction. Inner electron inner matan jechuudha. Amma kun first shell nucleus yoo ta'e, kun first shell yoo ta'e, kun second yoo ta'e, kun third yoo ta'e, amma kan biraa tokko fudhannu elementii biraa tokko, amma kana lamaan osoo walitti daane kun first shellidha. Kun first shellidha, kun second shellidha. Kanaan valence shell jenna. Valence shellidha. Valence shell elektirooniin asirra jirtu immoo maal jedhamti? Valence electron jedhamti yookiin immoo electron valence jedhamti. Kan kana inner shellidha. Inner jedha kanaani inneridha. Kunis inneridha. Kanaan valence shell jedha. Valence shellidha inni gara alaa. Amma gaa utuu walitti fidne yookiin join goone walitti atomoonni kun lama kan wal tuqu partii outer isaanii kanadha jechuudha. Then elektirooniin shared ta'u yookiin immoo elektirooniin lost ta'u yookiin immoo elektirooniin gained ta'u
outer shell irra kan jirtu kana ta'uudha qabdi jechuudha. Then bifa kanaatiin outer valence electron yookiin immoo valence shell electron qofaadha jechuudha kan kana gochuu danda'u. Inneriin participating godhani. Ionization generally involves transfer of electron between two atoms and the molecules. Generally transferring of electron ibsa jechuudha. The process is driven by the achievement of more stable electronic configuration such as octet rule. Ionization in kun maalumsisuudhaa fi sababa guddaa ta'a jechuudha. Sababa octet rule configuration uumuudhaaf jechuudha. Octet rule configuration uumuudhaaf reason yookiin immoo sababa ta'a yookiin adeemsa ionizationiitiin stable configuration uumamuu ni danda'a jechuudha. So electron can be lost or gained in ionization to form stable electronic configuration or octet rule. Polyatomic and molecular ion can be formed generally by gaining or losing of elemental ions such as hydrogen in neutral molecule. Polyatomic ion yookiin moleculein jalqaba kan dubbadhe atomota lama sana walirraati ijaaramuudhaani waliigalatti electron yoo gain kan godhani yookiin immoo lost kan godhan ta'e such kind of ions are called polyatomic or molecular ions jennee waamna. Molecular ions or polyatomic ions jenna. Isaan kun neutral molecule irratti electron ta'e yookiin yoo fudhatan yookiin yoo dabalatan kan ta'udha jechuudha. Especially hydrogen atomiin kun yeroo baay'ee hydrogen ioniin kun empty electron yookiin electron kan hin qabnedha. Isheen group of atom yookiin atomii ta'e wajjin hydrogen electron hin qabne attached gaafa taatu yookiin immoo gaafa reaction geggeessitu H3O+ keessamma hydrogen electron hin qabne tokkotu exist ta'ee jira jechuudha. NH4+ keessatti ammas yeroo baay'ee kun maal of keessaa qabdi jechuudha. Hydrogen plus irraati uumama jechuudha. The other is polyatomic ions are generally very unstable, very unstable and reactive. So unstable gaafa jennu reactive ta'uu isaanii akka hubattan barbaada. Of ga'uu miti yookiin immoo reaction uumuudhaaf mijatoodha jechuudha. Combined ta'uu filatu. Very active dha jechuudha. Kanaaf polyatomic ion very reactive dha yookiin immoo unstable dha. A common example of ion is ion dha fi akka waliigalaatti sodium ion baay'ee beekamtuudha yookiin it can be read as sodium cation or ion jedhamtee kan beekamtu. Kana fakkeenya kana gara duraatti kaaseen ture waan ta'eef gabaabinaan isinitti himu. Sodium plusin charge tokko qaba. When it contain 10 electrons, neutral sodium has 11 electrons. Amma sodium plus kan jennu kuni electroni 10 qaba jechuudha. Electroni 10 yoo qabaatedha kan kun uumamuu danda'u. Yeroo kana 2-8 configuration qaba jechuudha. Amma tu neutral atomii sodium fudhanneeti immoo 2-8 tokko qaba jechuudha. Yeroo kana valan electronin waliigala kana meeqadha tokko waan biraa deemee dhufe yookiin immoo tokko biraa waan lost ta'ee fi electronin 10 qofa qaba jechuudha. However, according to the octet rule, sodium would be more stable with 10 electrons in its innermost shell or in its outermost shell. Amma kanneen lamaan gaafa wal bira qabnu isa kanatu more stable dha jechuudha. Yeroo kana kana uumuudhaaf combined ta'a jechuudha. Combined ta'uudhaani 2-8 configuration outer irratti 8 inner irratti 2 kan qabu kun stable configuration jedhamee beekama jechuudha. Inni kun garuu unstable dha jechuudha. Unstable electroni kana kennuu filata jechuudha. Electroni kana lost gochuu filata jechuudha. Then it is very reactive, very need to combine with the other. Kan biraa wajjin walitti dhufeenya uumu filannoo geggeessa jechuudha. Sodium bifa kanaatiin jiru. Inni kun garuu more stable dha jechuudha. We have said that metal has
electrons in order to attain octet. Metal lost electron. Metalon niga kana sodium qofa osoo hin taane aluminium fudhadhu mee fakkeenyaa fi aluminium 13 qaba, aluminium 2 8 3 qaba, aluminium illee amaluma kana qaba jechuudha. They are tend or most of the time they tend to lose their electron to amma 2 configuration qabaata jechuudha. Yeroo kana aluminium 13 qabu kuni 3 plus idhaan barraa jechuudha. 3 plus yeroo kana maal ta'eera jechuudha. Elektirooniin kun irraati lost ta'ee jechuudha. Elektirooniin kun irraa lost gaafa taatu kun bifa kanaatiin barraa amala elektiroonii kennu. So elektirooniin kun sadan carraa 8 ta'uudhaan elektiroonii gain gochuudhaan 8 guutuun isaanii reeriidha yookiin immoo bal'aa waan ta'eef ulfaataa waan ta'eef kanaaf carraan isaan qaban inni guddaan elektiroonii isaanii outeriira jettu lost yoo godhan the inner elektiroonii 8 ta'ee tafuu jechuudha. Yeroo kana stable configuration ta'uu jechuudha. Stable ta'a jechuudha kun. So therefore sodium metal tend to lose an electron to become more stable. Chlorine in another which is non-metal is tend to gain electron to become chlorine minus. Read as chlorine ion. Naturally it contains 17 electrons, but it would be more stable with 18 electrons. 2, 8 and 8 electron configuration. Ammagan chlorine chlorine 17 qabu, atomic number 2 8 7 ture jalqaba. Achimmoo elektiroonii tokko yoo dabalate elektiroonii 17 qabu kanarratti elektiroonii tokko yoo dabaleef jechuudha. Tokko yoo dabaleef elektiroonii akkam ta'a? Rabsaan isaa 2 8 8 ta'a. Elektirooniin tokko dabalamte jechuun immoo ayooniin kiloorinii elektiroonii tokkoon prootonii caalaa jechuudha. Yeroo kana kiloorinii atomic number 17 qabu, kiloorinii 17 qabu, prootonii isaa irrisu 18 elektiroonii isaa charjiin isaa maal ta'a? Negative tokko ta'a jechuudha. So yeroo kana akkamitti barreessina? Chlorine minus jenneetu bifa kanaan barreessina. So walumaa galatti kiloriniin rabsaa elektiroonii 288 more stable than 287 dha jechuudha. As a general rule, the charge of a group 1A metal is plus 1, group 2A is plus 2, group 3A is 3 plus, group 7 non-metal is minus 1. Amma gaan kun akkuma waliigala seera waliigalaa jedhamee kan beekamu charjiin elementoota garee tokkoffaa plus 1 jedhamee beekama. Plus 1 balance elektiroonii tokko qabu, tokko kana gaafa losti godhan plus 1 yommuu gareen lammaffaas akkuma kana elektiroonii lama gaafa losti godhan plus 2 yommuu elementoonni garee sadaffaas akkuma kana losti taasisuudhaan plus 3 yommuu elementoonni garee torbaffaa aan immoo elektiroonii tokko ofitti maal godhu losti yoo taane gain gaafa godhan maal uumu minus 1 yommuu jechuudha. Minus 1 yommuu garee jaaffaas fudhanne gareen jaaffaas yeroo baay'ee akkas godhu yeroo baay'ee most of the time shares ni taasisu carraa gainis ni uumu jechuudha. Elektiroonota lama waan gain godhaniif to electron charge insani minus 2 dha jechuudha. Group 4 up to group 6 will not form ionic bond in most cases. Ammaga garee jaaffaa fudhadhu malee in most cases carraa yeroo baay'ee gareen jaaffaa kuniif hanga arfaffaatti jiru uuman elektiroonii guutummaatti losti gochuu yookiin gain gochuun olitti they share, but we don't discuss about this sharing
in this section we will see in our next time lesson. Guyyaa wayitii biraa keessatti ilaalla garuu bal'inaani. They are preferring sharing of electron instead or rather they are gaining or losing. Warreen kun jechuudha warreen kun. Kanaaf plus or minus formii carraa uumurra most probably or in most cases they share their electron. Ionic bonding here is chemical bond that will be formed between sodium metal and the chlorine. Let us consider or see this one. So sodium has electronic configuration that is 2, 8. When it lost one electron, it forms such like. Then chlorine has chlorine has 2, 8, 8 minus. Now this is gaining one electron, gain one electron. This is lost one electron, lost one electron from here, one electron. Now our objective is see that the negative and the positively charged part, that is, let we close them together, sodium plus and chlorine minus. Okay, there is electrostatically attraction between the two opposite charged, because it lost and form a positive or cation. Because this gain and form negative or anion, they are positively charged now. Yeroo kana inni kun electronic kennu fudhachuudhaan negative yuume, inni kun immoo kennuudhaan positive yuume. Charge opposite ta'e kana gidduutti attraction uumamutu jira jechuudha. Electroniin kun walitti harkisamuudhaan sodiumidhaa fi chlorine neutral ta'e yookiin immoo bifa kanaa ta'e nuuf uumaa jechuudha. So chlorine which non-metal accept to one electron lost from where? From sodium, and then it form like this one. This is sodium. When two positively charged come together, amagan akkana madubad walitti gafa walitti dhufan malto they will held together by electrostatic force. Electrostatic force dan walitti dhufu jechuudha. A bond formed by two positively charged ion is due to electrostatic force is known as ionic bond. Gosti bondi opposite charging walitti dhufuudhaani sababa electrostatic force uumaman kun ionic bond jedhama. Ionic bond yookiin gosti bondi kun ionic bond jedhama. Yeroo chargeonni waliif faallata walitti dhufuudhaan attraction in electrostatic force jedhamu yookiin humna harkisa electrostatic jedhamu walitti isaan fidu bondiin uumamu ionic bond jedhama. The process of forming such bond is ionic bonding. Adeemsi ittiin bondiin ionic ta'e kun uumamu ionic bonding jedhama jechuudha. Let us consider another example formation of ionic bond between calcium and chlorine. Mee calcium if chlorine isinitti agarsiisu joo. Calcium ini digdama qaba, rabsaansa 2, 8 lamadha. Chlorine immoo chlorine 17 qaba, rabsaan isaa 2, 8, 7. Now mee yeroo kana kun stable ta'uudhaaf electronota kana lamaan lost gochuu qaba. Electronin kun asii lost gaafa ta'u chlorine asitti electroni tokko barbaada. Asii electroni tokko gain godha. Then meeqa tafa electroni tokko tafa waan ta'eef another chlorine tokko ammas akkuma kana kan jiru 2, 8, 7 kan qabu tokko electroni haftee waan electroni gain gaafa gataasisu then to electroni asii kun chlorine lamaaf walitti dhufuudhaan calciumin 2 plus ta'a jechuudha. Yeroo kana calciumin electroni lama waan lost godheef amma immoo asitti immoo chlorine
lama 2 chlorine tokkoon isaanii chlorine electron tokko ga'een kan godhan tu jira jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha kanneen walitti join gaafa ta'an yookiin immoo gaafa closer ta'an akkam ta'u jechuudha. Calcium chlorine 2 calcium chlorine 2 this is ionic compound. The bond formed between calcium or exist in between calcium and the chlorine is ionic bond ida jechuudha. Attraction in oppositely charged kana gidduutti argamuudhaan attraction in kun ionic bond ida jechuudha. In order to achieve an octet, calcium remove 2 of its electron, so it form like it will form or make calcium cation or this one, because number of electrons is less by 2 than number of proton, then it will form calcium cation. Chlorine, as we discussed above, only 1 electrons fulfilled to achieve octet, then it needs 1 electron for 1 or each chlorine, then it form like this one. So this is how calcium chloride is formed in general. Okay, so as a general rule, ionic bond is formed between metallic and non-metallic elements. Sitti akkuma walii galaatti seerri walii galaa kaa'ame ionic bondiin kan inni uumamuu danda'u meetaalota fi non meetaalota gidduutti jechuudha. Non meetaalota gidduutti when metals are losing electron, non metals are gaining electron. So in between metals and non metals, ionic bond can be formed. As an exception, there can be one non-metallic ionic bond or ionic compound in ammonium. This one can be used as non-metallic cation that's used for making ionic bond. The other all are in between metallic and non-metallic elements. For atoms with the largest electronegativity difference, such as metal between metal and non-metal, example, metal have very low electronegativity and non-metal has very large electronegativity. So their electronegativity difference is very large, especially in number around 2.0 and above. Electronegativity difference can result ionic bond. Below that can be covalent. Covalent can also be in polar and non-polar covalent. So we will see them in our next here. But if the electronegativity difference is very large, type of bond formed must be what? Ionic bond. So in general, the ionic bond is formed by transferring of electron from metal to non-metal, when electrons or valence electron of metals transferred or lost to non-metals. Such type of bond is ionic. Once the electrons have been transferred from metal to non-metal, both metal and non-metals are considered to be ions. Example, metal, when lost this electron, it form what? Me plus or metal cation. Non-metal, when gain electron, they form non-metal. As example, this is amakuni. Fakkeenya non-metal wal magalansi ni fudhadhe gaafa electroni gain godhan ioni negative non-metalonni immoo gaafa electroni lost godhan cation. So in general metalin is ta'e metalin ionic bondi uumu maal uuma jechuudha, ioni uumu jechuudha. Lamaan isaanii ioni uumu. So two oppositely charged ions electrostatically attract to each other to form an ionic
bond. Electrostatically jalqaba dubbadhee akkuma jiru meetaalii plus ta'ee fi non meetaalii negative ta'ee non meetaalii negative ta'ee gidduutti electrostatically oppositely charged kana gidduutti attractioniin uumamu. Attractioniin akkasii kun ionic bond jedhama. Ionic bond jedhama jechuudha. Ionic bondiin oppositely charged gaafa walitti closer ta'an electrostatically attraction uumamudha. So it is a very strong attraction type of chemical bond which is very high attraction or strong. Mee walumaa galatti gabaabsinee akkuma saamariitti ilaallu walii galatti meetaalii fi non meetaalii gidduutti kan uumamu gosti chemical bondii meetaaliik jedhama jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma walii galaatti akkuma seerumsa meetaalii fi non meetaalii gidduutti non meetaalii tokko compoundii tokko keessatti argitanii jennaan yookiin jiraate jennaan gosti bondii achi keessa jiru sun maal ta'uu akka danda'u ni hubattu. Ionic bondiin akka jiru ni hubattu. Exceptioniin non meetaalii kaataayinii ta'uudhaan amma fakkeenyaaf ionic bondiin kaataayinii fi aniyoonii gidduutti attraction uumamuun electrostatically uumamaa jechuudha. Especially amma wanti positive ta'ee fi non meetaalii X dhaan bakka isiniif buusu, meetaalii immoo M dhaan bakka isiniif buusu. M elektiroonii lost godha meetaalota jechuudha. Meetaalii tokko qofa osoo hin taane meetaalota hunda uummachiisuu dandeessu. Balance elektirooniin isaanii gaafa lost ta'an amma pilaasii kanas tokko qofatti dirqama miti. Lama elektiroonii tokko yoo ta'e plus M plus elektiroonii lama yoo ta'e M2 plus elektiroonii sadii taanaan M3 plus jennee kaa'uu dandeenya. Non meetaalis akkuma kana. Non meetaalii elektiroonii tokko gain taasiseen X minus 1, X minus 2, X minus or 3 minus jenneetu bifa kanaatiin barreessuu ni dandeenya. Amma wanti nuti sirriitti hubachuudha qabnu iyoonii maali uume? Iyoonii negatiivii. Kun iyoonii positivii yookiin kaataayonii kun aniyoonii uume. Wantootni kun chaarjii waliif faallaa ta'e qabu. Uumamumaan chaarjii faallaa warri waliif qaban immoo hariiroo amala maal wal taasisuu qabu? Attract wal gochuu qabu jennee turre. So gosti attractionii between oppositely charged yookiin immoo chargii waliif faallaa wantoota ta'anii gidduutti attractioniin uumamu kun attractionii electrostatic jedhamudha. Electrostatic attractioniin kun uumamuu ionic bondiidhaaf bu'uuradha jechuudha. So the two oppositely charged gaafa walitti closer ta'an yookiin immoo walitti dhiyaatan electrostatic attraction yookiin attraction positively charged kun kan inni uumsisu ionic compound dha jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata mata duree keenya. Okay, part 1 asuma irratti xumurra. Part 2 next topic Lewis formula of ionic compound kan jedhu qabadheen isin yaada. Warri YouTube channel kanaadha faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatina. Video kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Yeroo barnoota gaarii qabadhaa. Nagaatti.